daawwattoota urjii itoo tuubee akkam nagaa jirtu an nagaadha galata rabbii. Egaa har'a aappii tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Aappiin kunis faayidaan isaa maalidha yoo kan jenne ilaallu taate aappicha buufannee wal wajjin ilaaluu hin dandeenyan isiniin jedha. Namoonni tokko bilbila keenya kaameraadhaan nu ilaaluu ni danda'u jechuudha. Kanaaf immoo kaameraa saniin akka nu ilaalle akkamitti akka ofirraa dhooguu dandeenyu kan wajjin ta'u ilaallu ta'a. Egaa ka jalqaba irratti warroonni chaanaalii kootiif haarawaa taatan chaanaaliin koo urjii itoo tuubee jedhama. Subscribe warroonni hin goone subscribe godhaa isiniin jedha. Egaa ka taanuudhaan akkamitti ofirraa kaameraa bilooker kan jedhu fayyadamuudhaan akkamitti kaameraa yeroo namni kaameraadhaan nuuf bilbilee kaameraan akka viidiyoodhaan nu ilaaluu hin dandeenye goona kan jennu wal wajjin ilaalla jechuudha. Isa kan argannu qajeelumatti Play Store seentan jechuudha. Play Store al tokkoon tuqaastu erga tuqaastanii booda iddoo searchii kana irratti kaameraa bilooker jettanii barreessitan jechuudha akkuma argitan. Egaa ka isa keessaa kan jalqaba irratti isinii dhufu kana ta'a. Isa al tokko maal gootanii in tuqaastu. Erga isa al tokko tuqaastanii booda mootiyyuu maal isiniin jedha install isiniin jedha jechuudha. Iddoo kana irratti maal jettuuni install kan isiniin jedhu kana maal gootu al tokko install gootanii jechuudha. Okay, erga install gootanii booda gubbaan irratti yeroo bahu bifa kanaan isiniif dhufa jechuudha. Kaameraa bilooker kan jedhuun isinii dhufa. Maal jettanii isa tokko al tokko in tuqaastu. Erga al tokko tuqaastanii booda immoo bifa kanaadhaan isinii dhufa jechuudha. Egaa isa kana akkuma argitan yeroo kaameraa bilbila keenyarraa qollofuu barbaanne maal goona gabaabumatti wanta baay'ee nama gaafatu miti al tokko in tuqaastu jechuudha. Erga al tokko tuqaastanii booda maal jedha cancel and active jedha. Maal jettuuni activate kan jedhu kanan dhooftanii. Erga isa dhooftanii booda akkuma argitan kaameraa is blocked jedhee jechuudha. Amma bilbila keeyyarratti namni kamiyyuu kaameraadhaan yookaan viidiyoodhaan yoo naaf bilbile suuraa kiyya yookaan maalummaa kiyyattiin agarsiisu jechuudha. Egaa bifa kanaan fayyadamuu hin dandeessaniin isiniin jedha. Kaameraa bilooker kan jedhu kuni baay'ee namatti tola. Namoonni tokko viidiyoodhaan nu bilbilanii eessa akka jirru nu hubachuus danda'u jechuudha. Akkasuma immoo kaameraa keenya irratti fayyadamuudhaan bilbila keenya irratti hidhatanii fayyadamuudhaan viidiyoodhaan maal nu akka to'ataa jirru maal akka godhaa jirru nu ilaaluu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni tokko yookaan iddoo hojjettanitti warroonni mana keessa hojjettan yookaan warroonni bakka biraa hojjettan bilbila keessan hidhachuudhaan jechuudha. Bilbila keessan yeroo hidhatanii jedhanii isaan kaameraa kanaan isin to'achuu hin danda'u jechuudha. Isin immoo namoonni bilbila keessan hidhate sun immoo viidiyoodhaan maal akka isin hojjettan maal akka isin ilaaltan akka isin hin to'anne yeroo barbaaddan kaameraa kanatti fayyadamuu hin dandeessan isiniin jedha. Kaameraa kana immoo yeroo barbaaddan yeroo ofii keessanii viidiyoodhaan nama bilbiluu barbaaddan maal gootanii akkuma ilaaltan kana yeroo namaaf bilbiluu barbaaddan maal gootanii al tokko in tuqaastu jechuudha. Ergas booda kaameraa is unblocked jedhee banamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf aappii baay'ee isaa ittiin hidhuu hin dandeessan jechuudha. Aappiidhaan asirra bilbila keenya irra jiru kan kaameraadhaan bilbilamu yommuu ilaaltan al tokko nan tuqaasa. Yeroon tuqaasee jedhe akkuma argitan bifa kana fakkaata jechuudha. Erga kana ta'e maal jechuudha qollofamee jira jechuudha. Amma immoo akkuma argitan al tokko yeroon tuqaasee 33 jechuudha. Aappii 33 maal ta'ee jira jechuudha. Kaameraa kanaan security ta'ee jira jechuudha. Namoonni aappii kana kaameraadhaan fayyadamanii nu ilaaluu inuma hin danda'ani. Kaameraan nu bilbiluu hin danda'an jechuudha. Kanaafuu warroonni mana keessa hojjettan yookaan bakka biraa hojjettan kaameraa kanatti fayyadamuudhaan bilbila keessaniin akka isin hin to'anne bilbila keessaniin akka isin hin to'anne gochuu hin dandeessan isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Warroonni chaanaalii kootiif haarawaa taatan urjii itoo tuubee jechuudhaan subscribe godhaa isiniin jedha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u.